السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتو تكتو بكم تردفتا باي بفجرات سني أمن بجرات هفتوم حسني خسر ربي بركات نفاقه تروتني بقرب سباسو جناني تيارو فينني وروني متابرندي شما شما ركفوني سنم تدجرا أكو مسن درسي سبسكرايب لايك شير قوتشو نججبسو هندقتنا سنن جدا بايبي أكبرامو إفتوني عرّمان قبضتي دفتي جتوم كيسرين أهو درسا قد سبسكرايب لايك كدا مال يا جماعة مال جتو زدي إيه يا عرفتم مال قبضتي دفتي جتوم كيسرين أهو مال قبضتي دفتي واي أستاذ إبساتي في واي إن نسراي نتيسا نسرا قرصم جدامتي نمت أيوة سنة جتشودا واي جرا كان لما قبضت دفع در درسي كيار بشير بقرب بسباسي جتشون دي جالدا بقرب بسي المعرموتي سندرا جتشودا قالدا هانوف جراتني جزي tokko matallee wal garagalchanii gizee takka wal gaggaragalchanii illee haa jiraatanii jechuudha. Akkasii kasanirraa fi akkuma isin argitan Bashir Khiyaari makiinaan irraa odoonni karaa deemu jalaa gubatee na fakkaata. Baga rabbi nafsa isaa baasee ka duniyaa hoomaayyuu miti haqiiqatti jechuudha. Duniyaa abaan mansuuri rabbii gisee takkatti gochuu danda'a. Rabbiin sababa waan namaa godhee gisee takkatti illee namaa kennuu danda'a jechuudha. Waan nama mataa isaati baga rabbi baasee jechuun barbaadaa sumaanii. Lammata immoo waa'ee Nasraa torbeetana keessa si olii gadi oofa Nasraa fi Ustaaz Ibsaa jechuudha. Ustaaz Ibsaa durbitti heerumtu jirti jennaaniin Ustaazanas hojima keessan haa nyaatan isaanillee hojima ofii haa nyaatanii mee durbi harargee itti heerumtu jirti jennaan kan Nasralleen kaa annatu itti heerumaa jette. Namichi heerumuun waa takka illee homaa rakkoo qabanatti hin fakkaatu akka mataa kiyyaatitti. Sanii miti warroota waan akkana kana dalaganiituyyuu na ajaa'ibsiisee jechuudha. Maaliif jenna inni Nasraanii Ustaaz Ibsatti yoo heerumte namni gije tokko jechuudha. Namni takkaayii muuziqaa baasiif takkaayii wanni tahiif keessi isaa rabbiin sodaa hin dhabu. Sanisii fi rabbii walirraa beeka jechuudha. Mucattiin tun yoom aartisti taatee saniif Ustaaz Ibsaanii yoo subhaanallah yoo Ustaaz Ibsatti heerumte qajeeluu dandeetti, sattaratuu dandeetti. Maal yaani muuziqaa guyyaa keessatti seentee guyyaa keessa illee dhiisuu dandeetti. Ani kana ajaa'ibe nama. Maali namni mucayyoo maraachanii jiran. Mirga namaa eeguun barbaachisaadha. Ustaazni as bahee sin fuudhuu haa jedhuni. Maali yoo Ustaaz Ibsaa nama mucayyoo tana fuudhee yoo maal ta'u fida Oromoon. Sanii miti fakkeenyaaf waa'ee gocha akkanaa kana namoonni hedduu itti qoosanii Ustaaz Ibsatti situ heerumaa Nasraa si artistiitii miti. Ustaaz Ibsaan nuhi warra niqaaba hidhatuyyuu nuhi nuhi warra muuziqaa dhageeffatuyyuu hin dubbisoo nuti hin kalaahuu nurraa fageessaa jedhanii warra akkas jedhanii qeeqanii jira. Namni guyyaa keessa ta'u mucattiin tun guyyaa keessa ta'ubbatu hin dandeetti fakkeenyaaf jechuudha. Haamilee isillee akkas jedhanii cabsuu hin danda'anii osoo hagasan jechuudha. Hagasan osoo Nasraa muuziqaa dhiisee Ustaazin si haa fuudhanii osoo jedhaniini sila baay'isee bareedadha. Baay'isee akka kana immoo dalaguun qullaa ceesaniitiniini warra addunyaati miti warri akiraatu qalbii si cabne jiran. Maali jira kee kana hunda gahuun kun maali? Waa hedduu irratti jechuudha. Maaltu kanaan taphatu nama gahe? Warri akiraa eessa jira mi'a mana michu kun amma akka nama du'aa akka eegalatu. Maaliif subhaanallah amma akka akkana godhatee akka nama janaazaa inni akka nama janaazaa of fakkeessuu barbaadeeti qaalichi kuni.
وسوتشت سبحان الله ربي ريها وفي وهيتي خيس خايا وسوقزي مثلا كي صافو دي او مالتا وهد مالي واني اتفكاتن كان هندو دبامي جراكي هم تاتن دبدني هم فكي سورة بيل منما الناس رايو إنيرو ما جت مالي خبر ورا أقرب رمالت في دمي إتنيرو ما جتو رك قبض زبان الراتي متي زبان الرسول جرت جتو دا دبرتيني هيرمو هاي توبتو دندتو يتن تن أرى موسيقى سنتي ملي وي موسيقى وجد لاتي أكسي هواي بينما كرابة توف نمو فايدة انكبو وجي ربي خيسا مقلون فايدة انكبو أنا فينا لأنه هو الراكرة مالتو نسرا في الراكرة كيسا كالشنم نيجيزي وعدا ليغن وصودا التي نمي الراكراتو قلبي سيتشبني مال جتو مالي ها مدوا كيت إنك كانت جتو هم يتفكي سيدان دبدني هم تاتن دبدني تنيني دبتو فكي سانمني مي جاركي يكون وكي كجيبا دي وفو جرانا من ربي انفكي سنا دوان انتبتنا أكسي نسرا في نسرا في أستاذ بساها يا رب وليل في ربي وليافدو توان براخا دبيني كما كمنا في نقل ما لري انت هاتي وانت كناتو نجو جماعة ما لجو نمبرباچستو وانا كنا وجهتو نمبرباچسو مرغر ممالي نيغينا اندي بنا مجايولي هي الراغ ديبوا سامو دو كتاني مالي وانت كنا كننتو مرغا قبدي تشيرو مجچو مرغا قبدي أستاذ تويو سنفودو جدي مرغا قواملي إسن أستاذ سنفودو جچو ني مرغا قبدن جچورا أكسي كيس هوندا كينتو ربي تو كچكو بغبا namni ku banqabu geeruu keessa tartanii warra akraa ka geettan kuni baay'ee barbaachisu na fakkaatan akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Warri akiraatu qalbisicha bee maal akkas minaamina wanni jedhanii daddaleegaan kuni andas nan jenne akka mataa kiyyaatitti akka nama tokkootitti jechuudha. Andas nan jenne nan gammachiisne maaliifuu jechuudha maali iddoo itti fakkeessanii wanni isin jettee eebidhama inni heeruma jechuun eebii miti bara akkasiin itti heeruma jechuun ustaaza ibsatti eebidhaa miti akkasii ilmaa qabaattee qabaatuu baattus itti heerumuu hin dandeessu jechuudha habaayibi akkasii isiniin jedha waan akkanaa kanaan hin taphatin. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.